Tole shamar kafuuni kabajamtoota fi daawwattoota sabboontuu leensaatu barnagaa keessanii jirtu ani jira. Channel kanaaf ara warri taatan subscribe gochuudhaan gara maatii kiyyaatti akka makamtan jaalalaan isin gaafadha. Isiniin jechuun barbaada. Arras akkuma haala wal fakkaatuun viidiyoo barana isin maxxanse baay'een keessan baay'eetti barumsa argattanii jirtu. Ammas immoo viidiyoo sana fakkaatu isin qabadhee dhufe seenaa ajaa'ibaa jechuudha. Garuu dursa channel kanaaf ara warri taatan subscribe gochuudhaan like share comment gochuudhaan gara maatii kiyyaatti akka makamtan jaalalaan isin gaafadha. Gara seenaa haadha manaa fi abbaa manaa tokkoon isin qabadhee dhufe jechuudha. Seenaan kuni seenaa baay'ee nama gaddisiisu, laphee nama cabsu yookiin immoo barumsa guddaa irraa argattan waan ta'eef anga dhumaatti viidiyoo kana akka dhaggeeffattan yookiin immoo akka daawwattan jaalalaan isin gaafadha. Adaraa keessan isiniin jedha. Gara seenaa sanaatti darbaa anga dhumaatti daawwadha. Like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Seenaa haadha manaa fi abbaa manaa jedha. Haadha manaa fi abbaa manaa tokkotu wajjin jiraachaa ture jedha. Haati manaa kuni utuun abbaa manaa koo dhiisee deeme akkam ta'a laata jettee teessee yaaddee akkamittiin akka aaruu baruu barbaadde jechuudha. Akkamittiin akka aarsitu yookiin immoo akkamitti akka abbaan manaa ishee aaru irraa baruu barbaadde jechuudha. Haati manaa kun jechuudha. Baruu barbaadde. Gaaf tokko yommuu inni manaa ba'u akkam goote gaafa tokko gaafa inni manaa ba'u xalayaa barreessite algaa jala yookiin immoo lafatti darbitee baate. Bakka ciisichaa isaanii jirurra keessee baate lafa jechuudha. Xalayichi akkas jedha. Xalayaan suni keessa isaatti kan barreeffame akkas jedha. Siif obseen dadhabee anaa fi ati walii galuu hin dandeenye kana booda obsa koo fixadheeraa si wajjin walii galee jiraachuu hin fedhu nagaan turii ani deemeera jetteetu jetteetu barreessitee lafa keessee jechuudha. Ani si wajjin jiraachuu hin danda'u. Walii galuu hin dandeenyu, wajjin jiraachuu hin dandeenyu, kana caalaa asirra gargar ba'ee jiraachuu barbaada. Jaalallee koo kinummoo abbaa manaa koo kana caala chawuu si faana jiraachuu hin danda'u, si faana walii galuu hin danda'u jettee xalayaa sana keessatti barreessitee keessee deemte jechuudha. In deemne dhumarraa ofii immoo siree jala dhokatte. Xalayaa sana achuma algaa gubbaa keessee ofishiiti siree jala dhokatte jechuudha. Akkam akka ta'u baruu barbaadde waanta ta'eef jechuudha. Kanaaf xalayaa sana barreessitee abbaa manaa koo aniifati walii galuu hin dandeenyu, wajjin jiraachuu hin dandeenyu jettee xalayaa sana barreessitee algaarra keessee ofishiiti immoo algaa jala ciifte akka nama deemee jechuudha. Isa booda algaa jala dhokattee xalayaa sana gaa abbaan manaa ishee yeroo dhufe hin dubbisaa jechuudha. Abbaan manaa yeroo ol seenu haati manaa isaa hin jirtu. Haati manaa isaa mana hin jirtu yookiin ishiin algaa jala ciiste waan ta'eef arguu hin dandeenye. Xalayaan sun immoo kan ibsu akka ishiin manaa baateeti jechuudha. Xalayaan suni ishiin barreessite yommuu ol lixu xalayaa ishiin barreessite jalqaba erga dubbisee fixee booda gammachuudhaan ol utaalee bilbila isaa saffisaanii fuudhee nama tokkotti bilbile. Heloo damma koo eessa jirta? Sin jaaladha. Heloo bareedduu koo jedheeni jechuudha. Maaliif innis muudii ishiin galeef jechuudha. Heloo bareedduu koo eessa jirta damma koo jedhee itti haasa'e jechuudha. Eessatti ishiidhaan jedhe suni inni shakkite eessatti wal agarra baganarraa deemte durumaa iyyuu sitti himee jira atu
otoon dogoggoree jalqabuma isii fuudhuun qaba ture. Ariifadhee si fuudhuun qaban ture. Ariifadhu bakka durii wali agarru sanatti kootu damma koo baay'ee jedhee bilbila isaa cufate. Cufee kutaa ciisichaa isa keessa ba'e jechuudha. Iddoo kutaa ciisichaa keessa kanuma dubbatee ba'e jechuudha. Haati manaa isaa waan kana hundumaa siree jala ciistee waan afaan isii ukkaamsitee dhaggeeffachaa turte. Waan gurri isii dhaga'e kana amanuu dadhabde. Irqifattee boosse. Imimmaan fuula isiirraa dhangala'e. Dhiira amanuuni kanuma jettee gaddaa fi aariidhaanii gubattee siree jalaa baate. Kutaadhumaa ciisichaa sana keessa fajajjee dhaabbatte. Achuma keessa fajajjee dhaabbatte. Aartee yeroo abbaan manaa isii balbala mooraa banee gadi ba'u kutaa saaloonitti achi dabartee waraqaa wayii kan abbaan manaa ishii barreesse kaa'ee ba'ee argite. Waraqichis fuutee dubbisuu jalqabde. Akkas jedha. Atillee na dhokachuuf yaaddee ani garuu miilla kee siree jalatti hargee jira. Naan sobee eenyuufuu iyyuu in bilbillee. Daabboo bituufanii deebi'ee gadi ba'ee tapha fakkeessaa akkasii dhiisii ka'ii irbaata nuuf qopheessii sin jaaladhaa jedhee barreessee deemee jedha. Iddoo kanatti waan guddaa barattan jedhee tayyaadha. Xalayaan kuni xalayaa baay'ee natti toledha jechuudha. Seenaa nama gaddisiisus ni qaba jechuudha. Yeroo tokko meeqan keenyatu ofuma keenya akkuma keenyaan finne namni kuni otoo ishee arguu baatee akkuma ishiin chawu jette sanaani dhiira tokko too ta'e chawu ani deemeera ansi faana jiraachuu hin danda'u kana caalaa anii fi ati walii galuu hin dandeenyu jettee yeroo barreessitee baatu sana na faana jiraachuu hin dandeessu miti jedhee ofiisaatii dhuguma akkuma bilbila sanayyuu bilbilee dubartii biraa fidate mirga qabaa jechuudha. Maaliif ishiin chawu jettettiin jechuudha. Yeroo baay'ee shakkii baay'isnaa dubartoonni jechuudha. Shakkii baay'isnaa tokkoffaa immoo abbaan manaan keenya hangam nu jaalata jennee baruu barbaanna jechuudha. Yeroo baay'ee baruu barbaanna. Garuu immoo haala ittiin barru otoo itti yaadii waan hin taane keessa galuu dandeenya jechuudha. Haalli ittiin baru waan baay'eetu jira waan ta'eef yeroo tokko jechuudha. Namoonni tokko ofii isaanii shakkii tokko keessa galanii gara intaanetti wal geessuu ni danda'u jechuudha. Garuu shamarreen keenya yeroo baay'ee shakkii keessaa baanu wal shakkuun barbaachisaa miti. Namni suni dhiirri si fuudhe suni waaqayyoof yookiin immoo rabbii isaatiif amanamee akka jiraatuuf waaqayyoon kadhadhuu fi rabbiin kadhadhuuf malee anis immoo akkana amanee jiraadhuuf akkana amanee jiraatuuf jedduu keenya kan jiru waaqayyoodha. Jedduu lamaan gaa'ela sanaa kan jiru waaqayyoodha malee namaa miti yookiin immoo wanta biraatii miti. Maaliif ani kanin abbaa manaa koo amanuuf jedduu keenya waaqayyo waan jiruuf nama tokkoyyuu miti jedduu keenya waaqayyootu jira. Ani ofii kootii akkasitti yaada jechuudha. Isa kana jedduu keessan galchinaan tokko shakkiin qabaatina hin shakkina abbaa manaa keessanii isiniin jedha. Osoo hin hubatiin quba hin gubatiin jedha. Osoo hin hubatiin quba hin gubatiin jedhama mitiire. Yaa uummata keenya jedhu jabaadhaa hundumaafuu wal shakkina walirraa fagoo jirtanis
abbaan manaan koo akkasii abbaan manaan koo sanattan hiriyaa keessanitti waliin odeessinaa isiniin jedha. Guddaa galatoomaa waan faana turtaniif guddaa isaa galatoomaa. Seenaan kuni seenaa bareedaadha. Isiniin jechuu barbaada. Seenaa ajaa'ibaati. Baay'ee natti tolee dubbisee namatti tola jechuudha. Kanaaf jabaadhaa. Bakka jirtanitti viidiyoo itti aanu hanga walitti dhufnutti guddaan sin jaaladha. Kabaja guddaa jaalala guddaa isiniif qaba. Jabaadhaa bakka jirtanitti isiniin jedha. Eebbifamaa jabaadhaa. Viidiyoo attaanu hanga qabadhee dhufutti nagaatti naa tura. Galatooma waan faana turtaniif waan hanga dhumaatti naaf daawwattaniif galatooma. Ciao bye.